Jiraattonni magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa aanaa badhaatuu buufata fayyaa Gadaarraa tajaajila siyaasaa ta'e argachaa jiraachuu himan. Waajjirri fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kenni tajaajila fayyaa dhaabbata mootummaa fi miti mootummaa giddu galeessa godhate dhaabbilee fayyaa 426 ol keessatti kennamaa jiraachuu beeksise. Aanaa badhaatuutti hawaasni yaala buufata fayyaa Gadaarraa argachaa jiran tokko tokko kenni tajaajilaa kennamaa jiru kan duriirra caalaa fooyyee kan qabuu fi haala gaariitiin keessummeeffamaa jiraachuus himaniiru. Tajaajilli asitti kenname baay'ee gaariidha. Baay'ee natti tolee jira. Lubbuun du'aa deemu na baraaranii har'a ilmoo ta'u arguudhaaf baay'ee ulfaatan. Baay'ee natti tolan qooda kiyyaaf. Natti mijaa'ee jira. Tajaajilli amma asitti kennamaa jiru yeroo ammaa fooyyee jira. Amma akka gaariitti keessummeessanii hundumaa yaala gaariitti nama kenna. Ashuraansiidhaan faayidaan inni qabu nama humna hin qabne hin qarqaaraa baasii malee yaalamaa kanaan baay'ee qarqaara. Ogeessonni fayyaa buufatichaas tajaajila yaala fayyaa kanaan dura sadarkaa hospitaalaa qofatti kennamaa ture yeroo ammaa kana immoo buufata fayyaa kana keessatti haala gaariidhaan kennamaa jira. Hawaasni keenyas yaaddoo tokko malee karaa guutuu ta'een tajaajila argachaa jira jedhan. Tajaajila baqaqsanii yaaluu dubartoota ulfaa kanaan dura haadholee ciniinsuudhaan da'uu hin dandeenye gara hospitaala Adaamaatti kan rifar gochaa turre. Namoota kana gara hospitaalatti gaafa rifar goonu achitti illee sireen dhabamuu hin danda'a, rakkoon hanqina adda addaa jiraachuu danda'a. San furuudhaaf biiroon fayyaa Oromiyaa, waajjirri fayyaa magaalaa Adaamaa, waajjirri kantiibaa magaalaa Adaamaa akkasumas deeggarsa hospitaala Adaamaatiin buufanni fayyaa kun tajaajila baqaqsanii yaaluu deessisuun kana akka jalqabu ta'ee jira. Kanaan immoo bu'aa guddaa ittiin argannee jira. Buufanni fayyaa keenya yeroo ammaa kana piraamarii hospitaala ta'eera. Keessattuu tajaajila daa'insaa irratti opereeshinii hojjechuu hin danda'a yookiin isa CS jennu san tajaajila kennaa jira. Guddamanamee gara waggaa tokkoof walakkaa ta'aa jira. Tajaajila kana kennaa jirra. Xiqqoo buufatoota fayyaa torban magaalaa kana keessa jiru keessa ka adda godhu buufata kana bichatti kutaan CS baname jechaadha yookiin piraamarii hospitaala ta'e. Itti gaafatamtuun waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Sister Samiraa Mohamed kenni tajaajila fayyaa dhaabbata mootummaa fi miti mootummaa giddu galeessa godhate dhaabbilee fayyaa 426 ol qabnu keessatti kennamaa jira jedhan. Kana malees gaaffii hawaasa keenyaa bu'uura taasifachuun mana qorichaa Shambannee gama inshuraansii fayyaan miseensota 65,000 ol horachuun tajaajila fayyaa akka argatan taasisuun cinatti talaallii daa'immanii fi dhukkuboota daddarbaa ta'an irratti tajaajila yaala bilisaa kennuu dabalatee tajaajila fayyaa waraqaarraa bilisaa kennuuf hojjetamaa jira jedhan. Kenni tajaajila fayyaa dhaabbilee fayyaa mootummaa fi kan miti mootummaas kan dhuunfaas jiddu galeessa godhatee waajjirri fayyaa magaalaa deeggarsaaf hordoffii taasisuun hojiiwwan hojjetamanidha. Waliigala kaasuudhaaf buufata fayyaa mootummaa buufata fayyaa 13 fi hospitaala mootummaa tokko kan dhuunfaa dabalatee gara dhaabbilee fayyaa 426 ol magaalaa qabduudha. Kana jiddu galeessa godhannee tajaajila fayyaa si'ataa dhaqqabamaa fi ga'umsa kan qabu hawaasaaf kennuudhaaf nus akka waajjira fayyaa magaalaatti karoora bal'aa karoora transformationii waggaa 10 karoorfanne keessaa kan bara kanaas addatti baasne hojiiwwan gugurdoo akka magaalaatti hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. San keessaa dhaabbilee fayyaa kenna maamilaaf tasgabbii kan qabu maamilli filatee kan dhufu gochuudhaafis hojiiwwan gugurdoon inisheetivii dabalatee kan hojjetamaa jirudha. Inni biraa kenna tajaajila fayyaa wajjin wal qabatee akka inisheetiviittis qabamee kennamaa kan jiru hojjetamaa kan jiru inshuraansii fayyaa hawaasaati. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa hawaasa galii gadi aanaa qabu fayyaa wajjin tajaajila fayyaa qixa ta'e kan qabnes kan hin qabnes akka argatudha kaayyoon isaa wal gargaarsa hawaasaa cimsaa waan ta'eef
sanirrattis bara 2013 irraa kaasnee akka magaalaa keenyatti tajaajila kana miseensa inshuraansii hawaasaa horachuudhaan kan horatame immoo tajaajila akka argatu gochuudhaan hojiin bal'aan hojjetamaa kan jirudha. Bara kanas gara miseensota 65,000 ol miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa goonee tajaajila fayyaa kennaa kan jiru ta'uu isaati. Harka qalleeyyii immoo magaalli baasii isaanii kabar godhe tajaajillis kennamaa kan jiru ta'uu isaati. Kana gaafa jennus kenni tajaajila keenyaa guutummaatti komiirraa bilisa ta'ee jechuu miti kan jedhan Sister Samiiraan ammallee gama dhiyeessii qorichaan inshuraansii fayyaa naamusa ogeessaa wal qabatee komiinni mul'ata. Kana hambisuuf akka magaalaa keenyaatti dhiyeessii qorichaa 89 irra kan ture gara 95tti guddisuun ogeessota olaanoo gara buufataatti fiduun kenni tajaajila fayyaa keenyaa si'ataa qulqulluu fi dhaqqabamaa akka ta'uuf hojjechaa jirra jedhan. Ammas kenna tajaajila kennamu maal fooyyessuu qabna kan jedhus hawaasarraallee community scorecard yaada uummataan sassaabna jechuudha. Konferansii haadholee ulfaa qabna achirratti tajaajilli fayyaa maal fakkaataa kan jedhu yaada hin fudhanna. Inni biraa immoo fooramii uummataa sin gaggeessina. Dhaabbilee fayyaa tajaajilli kennamu maal fakkaata? Ciminni jiru maali? Hanqinni jiru maali? Gaheen waajjira fayyaa maal ta'uu danda'a? Gaheen aanaa maal ta'uu danda'a kan jedhu san immoo adda baasuudhaan akka rakkootti hawaasni kan kaasu ammas rakkoo qoricha hawaasni kaasaa jechuudha. Kana guutumaan guutuu furuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Dhaabbanni fayyaa ibsaa qoricha dhiyeessu dameen Adaamaa magaalaa Adaamaa keessa jira waan ta'eef isaan wajjinis mari'achuudhaan dhiyeessii qorichaa yoo xiqqaate parsantaa 95 ol gochuudhaaf yaaliin garaagaraa adeemsifamaa jira. Ammas garuu qaawwa akka qabu hawaasnis nus kan argine keessa waan ta'eef amma irratti akka magaalaa keenyatti dhiyeessiin qorichaa parsantaa 89 ta'us kaan hunda isaa immoo dhaabbilee fayyaatti akka argamu qorichi gochuun hojiin guddaan nurraan eegama jennee kayaanneera.